Islaamummaa qofaan miidhaguus, bareedus, qajeelus, tottolus kesheen dandeessu kana qofaanidha. Har'allee kana sirriitti mochuudha. Wallaahi laasim. Dhugaan tokkichatu jira. Karaa Rabbi tokkicharra deemu, karaa Rabbi tokkicharra jiraachuu, karaa Rabbi tokkicharratti amanu. Bakka. Raajonni sallallahu alaihi wasallam Muhammedin asitti kaan hundumtu akka isaan dogoggora ta'e Quraanatu dubbata. Maal jette amma? Xumureera. Ayamo, atamajjaate garuu barii kaa duraa moo kan malleen jajallisiin. Isa ammati jette annan jedha barsi caalaa. Barii dura nan dhagaa waan ta'eef nan jedha ammani. Ati garuu barattee illee jechuu hin dandeenye. Era raamuu koo. Era ammoo baradhu bannaate. Ilaa kenna akka Quraanaatti raajii nabii isa dhumaa nageenyi rabbii sarraa jiraatu malee Yesuus Kiristoos gooftaa gooftotaa ta'e dhimeeti. Harka kee ol kaasi takka Yesuus Kiristoos gooftaa gooftotaa ta'e. Ilma namaadha. Yesuus Kiristoos ergamaa rabbii gooftaa gooftotaa ta'e dhimee takka. Yesuus Kiristoos gooftaa gooftotaa ta'e. Ergamaa rabbiiti nageenyi rabbii sarraa jiraatu. Nageenyi rabbii sarraa jiraatu. Ergamaa rabbiiti. Yesuus Kiristoos ilma namaati jechaa turte kaleessa yeroo tajaajilaa turte. Maali macaafatu Yesuus Kiristoos ilma namaati jedha malee ammoo miti. Yesuus Kiristoos nama dhugaa waaqa dhugaadha. Kanatti namantu kaleessa. Waaqayyo dhugaan waaqayyo nama ta'uus hin danda'u namas mitedha seera lakkoomsa irratti. Museen gaafa barreessu. Ayyamoo. Waaqayyo nama ilma namaas miti. Maalumaaf iyyuu jechuudha. Maalumaaf iyyuu. Eddasi seeratu jijjiirame. Yeroo dhiyootti dhageessa. Namni as jiru kun haa dhaga'u amoo nu haa taajjabu jechuudha. Nu haa taajjabu dhugaadha. Sitti raajoni garuu sitti raajuus miti raajiis miti ani isa dhugaa waaqayyoo waaqa jiraataati. Namni as jiru kun nu haa taajjabu gatii kee hin argatta isa dhugaa amoo kana amani. Nageenyi rabbii sarraa jiraatu isaan ergamaa rabbii kabajamaaf jaallatamaa kan nu karaa isaa hordofaa jirru nageenyi rabbii sarraa jiraatu bara baraan. Ayyamoo. Nama meeqa kaleessa kanatti raajitti dubbatte amoo? Kenna kaleessa paastii hooni nagar bakka irra deddeebiteen dubbatiin xumurre keessa ban. የዛሬውን እኮ እንዴት አወራለሁ ታዲያ? ከነራ ከሚትና ሳሪ አመንቲ ኬቱ ቁም በርባዱ በር ነው አመንቲ ኮንቱ ኬስላ አዲስ አመንታ ኬንቱ ቁበር ማፈ አመንታ ኮቱ እስመ ቤት እኮ ካናፊዩ ከሌሰ ነመ መቀጥራ ኤጀንሲ እንጀዲያን ፓስት እኮ ነው የምናወራ እንጂ እንትን አይደለም እኮ ፓስቲ ያሰው ቀም ነበር ዮ ፓስቲ ያሰው በድኔ ኢሳራ አሶነታናን ዋይ አመንቲ ኬራና ሳጭ nama meeqatti raajje kaleessa nama meeqa karaarraa kaachiste amoo maalattan gaabba beektaa nama meeqa karaarraa kaachiste namoota hedduu gara amantaa sanatti waamaa turuu kottan gaabba gara amantii kamitti gara amantaa pirootestaantitti namoota hedduu yeroo hedduu jechuun namoota baay'ee turuu sana dhufee amale ijoollee musliimaa keessaallee karaa onlaayinii keessumaan ijoollee gaafachuu dandeessa nama baay'ee dhufee amanaa ture beektaa amantaa rabbiin tokkichi garamaan ilma namaa hundumaaf sanyii dhugaan sii galee moo sii galee moo to siin galii waamaa turte yeroos Baabra deddeebitee na gaafatta kenna. Ekkoo otoo siin galii waamaa turte kaati jalqabumayyuu otoo siin galiin tajaajilaa turte barkaanaa fi dabar. Meeti waan sii galee naa ibsine waan tokkicha waan sii galee naa ibsine. Obboleessoo ofuma kee raagaa ofirratti ba'aa jirta barati kaleessa namoota waamee amansiisuu kottiin gaabbaa'ette yeroo sana yeroo waamaa turte sana dhugaan sii galee waamaa turte moo akkasumatti waamaa turte? Al tokko na dhaggeeffadhu mee dhiifa wajjin waan sii galee naa ibsime waa'ee Yesuus. Amoo situ dubbate ishee kana biran dabarru dhaggeeffadhu isa siif ibsuu nan danda'an diiteelii. Kaleessa yeroo namoota waamaa turte maal jettee waamaa turte yeroo amansiiste? Ati maaltu sii galee na waamaa jirta naa deebisi.
Ani waamaan jiru bar waamicha irra jiru sifaan haasa'an jira malee. Yesuus addunyaa guutuuf hin ergame jedhee sitti dubbate moo baay'ee irratti dubbate moo? Kaleessa yeroo namoota waamaa turte dhaggeeffadhu amoo gurra qabda yoo ta'e. Kaleessa yeroo waamaa turte nan gaabbee hin deebisu. Ejjitoota waamuun gaabbee yeroo itti sii galee waamte mooto siin galii waamte. Hin deebisu. Ati sii galee akkamitti waamaa jirta? Sii galee waamaa turte moo sii galee osoo siin galii waamaa turte? Sii galee moo akkamitti waamaa jirta naa deebisi. Situ waamaa ture baramoo ani waamaan jira miti mamma. Situ waamaa jire. Situ waamaa ture. Situ amansiisaa ture. Nas na waami na deebisi nas nan deebi'a na deebisi waami natti lallabi. Tasgabbaay yeroo takka tasgabbaay. Yeroo takka miira keessaa bayiiti tasgabboon yaasona dhaggeeffadhu. Hin dhokatiin as bayyamoo ko. Kaleessa musliimota amansiisaan ture ejjitoota waamee amansiisaan ture jette. Nan sobee. Ani ejjitoota waamee amansiisaa ture hin jenne obboleessa kootti hin dabaliin hin jenne akkas hin jenne ani ejjitoota maa inni akkas hin jenne. Maqaa Yesuus Kiristoos nan sii baasa rakkoon qabu viidiyoo keessa. Kunoo baasii rikoordii godhachaa jirta rikoordii sana balleessi rikoordii gochaa jirta tamma tokko yeroo tokko rikoordii gotoota nan argaa. Rikoordii godhachaa jiru dhugaa waaqa jiraataati rikoordii godhachaa jiru ani. Kanaafuu maali rikoordii maaliin godhaan? Kanaafuu sii galeeraa dhugaa. Maali laayiviinuu rikoordii godhaan maal hojii rikoordii godhaan? Hoolaa dhibba keessaa tokko yoo bade 99 manatti dhiisii dhaqii warra isa kaan barbaadi jedha. Dubartiin tokko saantima dhibba keessaa tokko yoo jalaa bade saantima 99 achi na ishee tokkittii sana mana hartee qulqulleessitee bareechitee tokkittii sana barbaaddee gaafa argattu gammachuu ishee ibsattii jedha. Kanaafuu 100 keessaa natu badee jira na barbaadi. Ati badii atoo baga badde naan hin jedhin. Hin jenne osoo hin barsiifne. Aanoo baga badde siin hin jenne amo. Jette bar baga nurraa deemte baga badde baga baate nuun jette bar. Ati mataan keessuusiin kaardee keessuusiin. Soba barsiisaan ture naan jette naan baga deemtee hin jirtu. Barsiisu gorsitee na deebista bar baabilitu jedha bar yoo dandeesse obboleessa kee gorsii deebisi jedha bar. Atoo kunoo wanta biraa haasaa jirta Yesuus Kiristoosin nama jettee suura wajjin kaateetta jettee deebistee haasaa jirta. Kana malee immoo wanta okay inni darbeera okay. Maal isin dhiifama maa bollaattarante? Dhiisee bara isa dhiisee okay dhiifama sorry. Dhiifama sakana dhiifama gaafatteetta dhiifama guddaan addoo goggore. Garuu ati kaleessa wantan barsiisaa ture hundumti isaa sobadha ergati jettee akkamiin si deebisuu danda'a? Nama beekaa rafu hirribarraa kaachistaamu. Beekaa rafaa irta barate otoo beektu. Nama beekaa rafe barate. Sagaleen keen jiru amoo? Sagaleen keen jiru. Ati kun beekaa rafte. Sorry maayikiin qabatte. Kenna utuun beekatee ani maafan dhiisee baatu naa galee jiraate hin boon ture nan deebi'a. Garuu guyyaa tokko kanaafuu akkamiin si deebisuu danda'a ree ati beekaa raftee nama deebisuun hin danda'amu. Agaraan akkute sadhumaa maasii fakkaate. Kitaaba tokko dubbise. Kitaabichi maal jedha beektaa? PDF dhaas. Isa kana maal naan deebisne amooti otoo kitaabatti hin cehin. Madiina dhaquufanii dhaqeen obbolaan koo arguufanii imalli koo kanarra hin jiramu. Zamzama achi dhugeen dhukkuba onnee koo fayyoofanii. Sudii biyya too hidhaatuun ta'ee dhaqee akka roobbilaa. Ngaaf tokko maana soolaa barrisee dhaqeen kaaba kee oolaa. Nkaaba ibiraa himii salaamaa liquu jedhinaa himii. Sirba jammaree moo? Abshirnaan jedhaa dhufaan jiranii. Sirba jammarte moo amoo? Yoom nu gaddista? Yoom nu gaddista sirbicha? Sirba? Inshallah yoo rabbi jedhe dhiyootti. Sirbicha yoom nu gaddista? Baay'ee si jaalladha qaalii nama. Ayyee adoo kunillee baay'een si kabajaa sirbicha immoo warra sirba dhaggeeffatuuf gaddisiifannaate sirraa bareeda dhugaa sagalee qabda. No, lakki anteen no dhugaa. Maali faarfannaa salphee guutoo jenneerra ambar. Faarfannaa hojjechuun ikkoo mootummaa waaqayyoo nama dhaalchisu yoo itti jiraatan malee. Kan siribu faarfannaa koo dhaqiiti Amaanuel Hordofaa YouTube irraa search godhaan deeganaa areessaati hojjechiisaa yoo dandeessa. Maal na fayyada faarfannaan kee sobdee faarfachaa turte kaamoo ko sobeen lallabaa turetti maal na fayyada ree? Sobeen tajaajilaa ture jette maal na fayyadaan jedhe. Anyways yeroo gaarii qabaadhu. Yeroo gaarii qabaadhu waaqayyoo. Dhukkuba onnee koo fayyuufani.
Bannate sirbicha yoom gadhiistan jedhee mamoo. Kun sirba miti bar. Biyya qulqullicha Nabi Muhammad nageenyi Rabbii sarraa jiraatu iddoo sana Makkaa Madiinaa Madiinaa Zamzamaa achi dhuguudha. Biyya qulqulloota. Sirba miti moo? Lakki sirba miti. Maali daree? Biyya namoonni Rabbii tokkicha hordofanitti wal ga'anii Rabbii isaanii kadhatan. Dhugaa waaqa jiraataan sirban see baranii. Ati faarfannaa faarfachaa jirta moo faarfannaan akkas jedhu hin jiru ka? Maal sirba amma sirba toolaalle nashiida islaamaa moo faarfannaa pirootestaantiitu sirba fakkaata? Jechuun sirba baalee tokko natti fakkaate sirbi baalee tokko sirba Nurnan dhaggeeffadha beektaa? Maal jedha beektaa sirbichi maaloo ta'een sii dhufa minaamin jettaaf hin jedhe sirba jaalalaa wayii natti fakkaate bara. Madiinaa arguufanii dhaqeen obbolaan koo arguufanii Zamzamaa achi dhugeen dhukkuba onnee koo fayyuufanii. Onnee dhukkubsachaa jirtaa? Waya muko onnee dhukkubdeetti ammoo haadhoo ko maali? Onnee jaalalaati. Waaqayyo isaa fayyisu haadhoo ko maal taate onneen maal si ta'e jaallattee dhabde moo onneen kun waanuma jaalala? Lama taatanii furii natti darbaa jirtu of eegaa garuu. Of eegaa garuu. Amoon onnee dhukkubsachaa jira wayyoo. Ana ka haadhoo. No. Obboloonni keessi bira jiran immoo dhukkuba onnee miti ani. Obboloonni keessi bira jiran immoo obboloota akkamitti argita deemte? Amantaa Islaamaa keessatti namni Rabbii tokkichatti amanu hundumtuu obbolaan akka amantaatiin bifaan malkiidhaan maaloodhaan waliin qoodu hundumtuu tokkichuma tokkuma. Amantii pirootestaantii keessatti tokko miti? Ani jaalalleewwan hedduun qaba firoottan hedduun qaba arganii musliima ta'eeti obbolaan koo musliima addunyaa kanarraa bakka garaagaraa jiru afaan barbaadan haa dubbatanii amantaa koo tokko waan ta'eef isaan obbolaan koo hundi isaaniiyyuu. Kaleessa obbolaan qabdu yeroo pirootestaantii turte. Ani diina kee jechuudha. Ani jennaan. Maal jechuudha maaltu diina koo? Maali ree ani kaleessa ani immoo dhageessaa. Ani immoo dhageessaa atarra amantii musliimaa hordoftamini obboleessa kootiinaaf sii galee waan pirootestaantii taatee qofaaf obboleessa koon taatu. Kenna ani siin jedhe barata obboleessa kiyyaa. Ati koo amantii musliimaa hunda kan hordofu obboleessa kootii jette malee koo amantii ristrikti gootee haasotee barate. Sii galaa? Ani amantaa nama kamiyyuu nan kabajaa. Deem amma si gaa. Kaleessa obboloota musliimaa wajjin jiraadheera mana tokko keessa waliin jiraanneerra sii galee? Maal ani soomatti bar isaanii na jechuun warra fakkaatan siin jedhe malee ani hundinuu obboloota keeti anis obboleessa keeti deemsa keessa boodaat obbolummaa walirraa qabnu naan jechuun keenaaf. Waa tokko sitti bakka obboleessa kootti. Akka obboleessa koo hangafaatti na hangafta si beeka. Bishooftuu keessatti illee si beeka. Nama jaallatamaa. Na hangaftatteem. Inde maal kuni barree aanotoon dhiisayyuu nama kan biraatu ragaa ba'a bara akka na hangaftu. Amo filmii wayi hojjechaa turte lena garuu wanta hojjechaa turtes filmii mada. Wayyo haadha na hangafta deem dhiiroo dhageessaniittu maali areeda baasuu diddaatti adaadaatti baatennaani wayne adabbii natti kennaa jira. Kun argitee areeda koo. Adabbii natti kennee ture qabattoo waan hin godhadhee fi sirreeffadheera. Waan ati. Estee amoodha areeda. Estee? Ati adaadaatti baate bar kanaaf ijoollee fakkaata. Ila areeda jechuun kanadha. Maali kenna maali jechuudha ma isa walitti dhumna naafati. Adaadaatti baate nuti dhiiratti baane waan ta'eef kanaaf akkas areeda baasne malee yoo xiqqaate waggaa 5 hangaftu. Hawuzu billahi min shaitan. Animo waggaa 5. Hawuzu billahi min shaitan rajim. Achirii wayyuu.
Achiri wayya rajibi miti. Maali? Abaaboo ilma banaa ishee dhumaa kana kumaan narraaree agashaanii namicha kana. Gashaanarra. Maalumaafuu yeroo bishooftu turte sana sin beeka beektamini ani. Maal kennaa no sirriitti si beeka no. Garooti maal jechuudha? Achitti sin beeka bishooftutti maal akka hojjechaa turte keessaan sitti hima. Ani maqaa si nyaachuun barbaadu. Wallaahi tati waan tokko nan beektu sayyoonatu si beeka malee tasuma Amoodhiisi. Akkatitti deemte hundayyuu immoo akkatitti deemte illee nan beeka. Tokko lammaff nama hiriyaa kee hiriyaa qaalii amma kana achi keessa jirutu hiriyaa kooti. Hiriyaa kee qaalii kan sitti akkamitti sitti dhiyaatu waliin nyaattutu. Nan beekaan hundumaa. Ani immoo hiriyaa miti baay'een si beekaamoo akkamitti akkan si beekuun qaba lakki dhiisi. Lakki amoo. Erga jettee maa ta'u erga na beekte gaariidha. Keessaan isittaasaa dhuguma mucittiin kun na beektan an beektu naan jedhe. Guyyaa biraa walitti deebinaa naa jiraadhu. Inaa somna rakkoo qabu keessaa si barreessa walii barreessa. Ayyee yeroo gaarii qabaadhu ayyee chaa'oo. Yesuus Kiristoos immoo si jaallata. Lafa jirtutti qalbii diddiirradhu deebi'e.